ourselves back together now. What's your vision? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل هردفتوتا كي نغا فيا جرتني الحمد لله نغا هر أبي أجائباتي أبي فيسبوك يسن اتين إيقتن جيجو نمبر أبي باسورد دي في إيميلي كيسا يوكا تسالي فلت أكا سنتي أكا بناچون دندين يكا كودي سغافتو حالك سني لالاتشو بلاي ستوري كيسن كيسا انتو كليك الرتي واتشورا بكا مالا سيرچي كان الرتي كليك غورو نما بريسين جروان انتهف ونو كان فكاتا حالا كان سيني فجوجل اتين تيكشن سنجري سني با الرتي كليك غورو ارغبو فتني اوبن انجتني فيسبوك هيسان كي دين تويتشو فيسبوك هيسان كي رتو sarara dalgee kanatu jechuudha. Sarara dalgee sadan kana kilik gootu achi booda bakka setting and privacy jedhu kana tuttu achi booda immoo setting bakka jedhu kana tuttu achi booda security and logs bakka jedhu kana kilik gootu use two factory bakka jedhu kana irratti kilik gootu kanaan isinii bahaa erga haala kanaan isinii bahee booda continue gootu jechuudha. bakka isa gadii kanarratti kutaa kilik gootu amma akkuma kanaan bara aappii buufanne san bira deemnaa jechuudha. kun akkuma agartan kana keessa jennaa get start jennaa enter setup kee bakka yookaan kilik gootu bakka olii kanarratti immoo kan amma copy goone kanatti galchinaa jechuudha. paste goonaa jechuudha. kanattillee akkuma san kagadii kana immoo jijjiirtuu counter time password bakka kanumarra dhiiftuu add gootan jechuudha. erga sanii erga ati bootooniin booda haala kanaan kana copy godhattu jechuudha. copy erga godhattaniin booda Facebook keenya fedhannaa ka continue jedhu kana tuqnaa jechuudha. haala kanaan dijjiitii amma barreeffattan kan irratti barreeffattu haala kana erga sana daan jettanii continue jettanii akkasitti isin dabarsaa daan jettanii irra dabartu jechuudha. haala kanaan amma nuu dhufeera kun akkuma agartan miseejjii fi kana yoo ta'e malee kana kunoo kana duraan hin qabu ture authentication apps ka jedhu kanarratti risaalaan nu dhufa jechuudha. amma fakkeenyaaf Facebook keenya keessa deemne loogaan haa goonu jechuudha. loogaawut haa goonu. loogaawut ta'eera jechuudha. amma imeelii kiyyaan itti galchaa imeelii kiyya fakkeenyaaf erga imeelii fi koodii keenyatti nannee haala kanaan nuu dhufa. amma koodii nu gaafata jechuudha. koodii san immoo mee fakkeenyaaf haa jarrabnuutiin ilaalla walumaanii koodii nu gaafata jechuudha. abba koodii san immoo fakkeenyaaf continue jedhu hin fudhatu jechuudha. dide jechuudha. amma isa dhannee koodii san argannaa koodicha argachuudhaaf aappicha san kee deemna. kun aappii kana keessa
erga seenne kana koppii godhannaa jechuudha. Koppii erga godhannee Facebook keenya bira deemna. Koodii amma koppii godhanna kana paste ta'ana continue jennaan jechuudha. Haala kanaan kun banamee jechuudha. Koodii maleessa namoo appii ajaa'ibaati, appii gaariidha. Itti fayyadamaadha, isinin buufadhaa, itti fayyadamaa. Bye bye.